Muhammadis anat ilma mootiiti ana bulcha jedha lubbuu ilma Rabbi halaka feemasoonni lamaan gaafa wal fuudhan yoo inni achi sirba tokko gallakkise isin illee asin dhuftee sirba tokko gallakkifti yoo inni achi laayivii seen isin illee asin dhuftee laayivii seenti maan kamaan yansal baqa inni illee achi laayivii seen isin illee asin dhuftee laayivii seenti isin illee feemasummaa ofii sanitti korti inni illee feemasummaa ofii sanitti koraa jechuudha waliif amana waliif ishi jedhanii ajajamanii buluu irra miidiyaan ajajamanii buluu filatan miidiyaan ajajamanii buluu isin illee asirraa dhuftee koomentii dubbifti inni illee achirraa dhufee koomentii dubbisaa jechuudha kun azaaba feemasoota lamaan jidduu jedhama ishi waliif gadi jedhanii walii hin bulanii jechuudha amma tokko feemasii fuudhee tokko namni feemasii fuudhuu qaba jechuudha akka ilaalcha kootiititti amma namni ana fuudhu nama miidiyaan fayyadamne ta'uu qaba nama miidiyaan fayyadamne nama miidiyaan isan beekne ta'uu qaba namni na fuudhu jechuudha malee ka ummanni jala deemee gisee inni suuraa takka gadhiis surree ol siifadhu duubatti achi siqi abboo akkana godhi abboo akkas ta'e jedhuun kun gaafa dhufeen ana fuudheefi ani namni dhufee maashaallah bareedduu tenna lubbuu akkasii ta lukkuu akkasii lubbuu teen kiingi haadha faatee gootitti haadha faatee akkasitti jedhu gaafa namni na fuudhe anis koomentii dubbisa innis koomentii dubbisa jireenyi keenya zooro zooro zeeroo jechuudha deemnee suuraa kiyyaaf ka isaa miidiyaa irratti gadi hin lakkifna siree irraayyuu kabajaadhaan rafuun hin jiru teennee koomentii dubbifnaa jechuudha meemaan nun jedhaaran lubbuu meemaan nun jedhaaran giddiidhaan harkiftee fiddeenatti fakkaata inni fuulli gammachuun qabu jedhaaran maaf hin kolfin ati giseessan wanni ati giseessan hin kolfiniif maal inni argaa harta mitire waan jedhaa jedhan hay isii waan gaddite fakkaatti jedhaaran maal sila maanna ta'e fuulli kiyya lubbuu hinjiru jireenyi gammachuu hinjiru jechuudha silasi jireenyi isin miidiyaa kanarra fiddanii bultiin isin miidiyaa kanarra fiddanii ijaarattan bultii abjuuti haadha mana tanteetiin wallollaan gara si fixadhu gara sitti fixadhu haadha mana tanteetiin wallollaan haadha mana tantee tumtee mana keessaa biraa hin deemin haadha mana tantee tumtee erga tumtee boodatti rabbiin dubartii dullaadha jedhee aslii Muhammad tokko haadha mana tantee takka yoo tumte manuma keessatti gadi qabiiti bira taa'iiti aarii irraa galchiiti suuta sossobiiti gorsiiti waliin jiraadhu baay'isa wayi nu amma fakkeenyaaf akka dubartii arsiititti dhiirri tokko gaafa isii tumu yookaan immoo gaafa nu tumu jaalalli akka nama qodaa yeroo qoraastu bar sirritti ana mi'eessaa deemaa miti sirritti jaalalli bakka nurraa biqilaa deemaa jechuudha adada inni dhayuun adada inni maal jedhuuni jaalalli qaama irraa biqilaa deema dubartii arsii moor jaalalli itti dabalaa deema jechuudha adada inni tumu adada inni dhayuu jaalalli itti biqilaa deema itti cimaa deemti kabajaa isaa qabdu itti cimsaa deemti sodaa isaa qabdu itti cimsaa deemti jechuudha keessaa biqilaa deema garuu baddaan kam inni katumee caccabsee biraa bahee deemu san tumee caccabsee bara akka barbaadde haa taatu feetu albaatii haa taatu feetu ispaaltii haa taatu jedhee biraa deemu sanii jechuudha sigalee akka barbaadde haa taatu jedhee ka biraa deemu san tumee biraa bahee kutaa jechuudha barandaa namaa jala taa'ee mee buna fidaa jaartii tumee mana bahee akka waan inshallah oorru qonnaa keessaa dhufe wayititti jaartii tumee biraa dhufe ijoolleedhaaf jaartii ijoolleen kophaa gara sitti ettee bootti jaartiin asitti ettee bootti itti dhiisee barri itti qaccufee biraa bahee kaappee jala taa'e buna fidaa gula taa'e eenyutu sii sossoba jaartii tanteessan jedhama eenyutu sii sossoba eenyutu mana keessa sii qaba ammallee jaartii mana jirtu ijoollee kan keetti waan jedhin jaartii bira teessee ijoollee tanteetti waan jedhin waan guddaa waarii qoru ijoollee waaree qortii jedhan haadha manaa tantee bira teessee ijoolleedhaan waan jedhin mirgummaan ijoolleetu eeggamaan jiru bar ilmoon tantee diqqeennatti haan dhuura fixataa dhufti haan cufa fixataa dhufti abdii fixataa dhufti isii tumtu isii ijoollee bira ilmoo tantee biratti arrasitu ijoollee ilmoo tantee biratti
ilmoon handhuura hafuura fixataa dhufti hafuura fixataa koonfidensii fixataa dhufti dhigite itti hin galu barumsi wanni barsiisaan jedhu itti hin galu wanni sheekni jedhu itti hin galu mataa gadin seenuu jechuudha ilmoon jechuudha maammaan baabaa akkas godhee bar jetti ollaa dhatte maammaan baabaan akkana maammaa dha'ee maammaan akkana taatee maammaan baabaa akkana godhee gizee dhungatullee dubara ilmoo biratti ilmoo laaltee jala qaanfatti mijaman laalte asin laalin bukkee ilmoo kan kee bira teettee jaartis haadha manaa kan ta'e dhungattu ilmoo kan keetiif bakka addaa godhi kana bar anamma abbaan manaa kiyya tokko afur jettan boolla qabattoodhaa taasiif asitti baaftu sitti fakkaate dubartii afur futee horachuun boolla qabattoodhaa bar aadata nyaattamee dhumatuun dhiirri tokko gaafa dubartii takka fuudhu boodhi wannoo qaba yaa borcii guddaa yaa ammoo qaama bareedaa qaba yaa borcii guddaa yaa qaama bareedaa gaafa dubartii fuudhe kan lammaan kun borcii baasa tokko ammoo achi ilaale maashaallah jireenya akka gaariitti itti tole osoo urganii namitti fuudhe akkam gurbichi hin dabalee bar ka ajaa'ibaa kana ta'e hiyyummaan bira tarte jette borcii sitti baafti hiyyummaadhaa fi istereesiin gaafa sitti tarte qaamni kan keekuu walitti gaggara galee foon tirfii baasaa deemta foon tirfii jechuudha lacacci jedhee kunoo duuba kanaan hin jiru huddutti hudduun qabu garaachatti tana baasee bakka abdii kutata adeemaa jechuudha istireesii mana keessaa mataa nyaate dhiirri mana keessaa gammachuu qabu ni beeksisaa bara fuula kanatu ifa fedhu haa dhiqatu fedhu haa ciratu fedhu cirachuu haa baatu dhiirri mana keessaa gammachuu qabu fuula kanatu ifa fuula mana keessaa gammachuu qabu fuuluma isaa kanatu osoo hin dhiqatin bareedaa ifa ka mana keessaa inshaalla gammachuun qabne hoo bakkuma kamittuyyuu gammachuun qabu bakkuma kamittuyyuu alhamdulillah qabu jechuudha kanaaf haada sadaqat haada fazakir wal yaadachiisuudha malee beenneetii miti meebi akka amma hadda isinitti haasoo kan boru an ta'uu dhaba garuu hoo isin amma waan gaarii hojjettanii akka argamtan ilmoo teessan kabajaa ilmoo teessan kabajaa ilmoo teessan biratti waan hin taane hin dalagina ilmoo teessan biratti waan hin taane hin godhina ama biyya faranjiititti biyya ummata kaafiraa guffaaraa jinni jennee nuti uffannu kanatti wanni mirgi ilmoodhaa eeggamuuf maali ilmoo biratti akka ilmoon tantee waan badaa laalaa hin guddanneefi bar waan san murteessiti faranjiin akka ilmoon tantee sammuu silaa barumsa seef gootu jaarsaaf jaartiin akka barbaadde bakka barbaadde kabajaa waliin horachuu kabajaa waliin deemu sila biyya faranjii kanatti barka qomaantaan lafa guutu yookaan ammoo biyya faranjii kanatti barkani dhiirri keenya 70 fuudhu mar hiyyeessi daaraa Itoophiyaa keessa taa'ee boqqolloo bara takkaa facaafatee boqqolloon bara takkaa yoo irraa badde waan jiraatuun hin qabne kun garaacha kana dibbee fakkeessee jaartee afur fuudhuuf haasaya kagisee keessummaan dhuftee tinyette yookaan obboleessi isaa itti dhufe jaartiin isaa lafa buutee bulti obboleessi ammoo siree jaartii koree bula kun nama dhiiran jedhamu jechuudha siree tanteera namni biroo dhufee ciisee gaaf kan ammoo jaartii tiyya daffaran jetta gaafa duraa siree tanteera ciisee haddallee yoo dhufee ciisee an biraan ciisee maan rakkoo qaba osoo nama biraa waliin ciisaa tutti dhaqee gaafa duraa ciisite ka siree tiyya irraa siree tiyya irraa gadi buuftee isa fiddee siree tiyya irra ciibsite hadda yoo dhufee ciisee maan rakkoo qaba abbaan abdallaa kunillee akka waan lubbuun keessaa bayaartutti adda bar narangaxuuf deema bar fixadhee kottu amma wallahi billahi maaluma si godhan hadha rabbiin sodaadhu akkanatti nurra deemaa oolte maaluma si godhan maa akkan raggaxaa oolte rabbi jedhee hadha raggaxaa miti abbaa abdallaa wanni anaasa'e kun jira moo muki jira injira atama lubbaa si fuudhu si sodaata bara haadha faate anummaa si sodaadhe lubbu anummaan abbaan manaa keetu si sodaadhe raggaxa hadha ooftu kan wallahi billahi tallahi maashaallah hikmaa rabbiin si keessa kaayammoo kitaaba barreessuu ni dandeessaa baratti amma ispoonsara siis ta'uu ka kitaaba ittiin barreessitu
Abba Abdallah. Atam Hmm. sponsora goyito kana tatum barbad. Isi warri dhiiraa as keessa ulaala. As keessa bareedaa ulaala. Mhm. Lalle. Aye. Ishee miskiinaan sodaatin naan jedhaaran. Aye warruma keettu jedha aye. As keessa ulaala laa. As keessatti bakka kana keessatti ulaala. By the way, Aye. dhugama dubbachuudhaaf dhiirri dubartii isaa ajajamtu baay'ee tuffata akka waan zarii kumaataa wayiirra yookaan ammoo barandaa jedhaa fuudhee. Jecha edhaan siin jedhe takka yaadattaa? Maal jedhu? Gizee haati manaa tiyya warqiidhaa siin jedhe takka yaadattaa? Jennaan yoo har'a maali narra faarte yoo hadha isiin sirratti busheesse borusullee akkasuma si busheessa jedhee Asitti dabalamte nyaata garaatii fi ciisa siree bicha sirraan barbaadu. Dhiironni kenna yeroo baay'ee Akkaan. ciisa sireetii fi nyaata garaa irratti dubartii hirkiftan. Nyaata garaa sireedha. Haasofni bareedaa natitti haasoftu isiidhaa fi moora akka jaalala si taasisa. Moora akka jaalala si dabalta. Ammas taree deebiitiin mallaqa doolaara 10,000 kennitee deebiisi makiinaa bitadhu jechuun irra doolaara takka kiisii kaattee magaalaa keessa yoo isii waliin shirshir jette gammaddu dubartii. Yoo isii waliin magaalaa keessa shirshir jette doolaara takka kiisa kaatte waa kiisaa yoo qabdee waliin yoo shirshir jette kolfaatiin irra teenna hoo akkuma sheeyamiin biroo jedhe jaarsaaf jaartii akkamitti beektan jedhe bar sheeyamiin biroodhaa bar abbootiin keenya sheekonni keenya yeroo tokko daggabna goote jaarsi akkas deemaa jedhe yookaan immoo jaartiin akkas deemti jedhe jaarsi ammoo as deemi kaa namitti as maal taate namitti as deemi kaa sa'aatiin nurraa deeme ka gaafa duraa lubbuu ka gaafa duraa harkarra kaatee deemu kun ka gaafa duraa meetira takka isii malee deemuun waan jennu kun akka nama hateeti jalaa deema kun akka waan milishaa wayii ari'aartuutitti as hin deemtuudhe as deemi kaa. Ta haraamaa hoo lubbuun isii geette hin jirtu harkarra kaatee deema kaaffee geessa gisee taa'u harkarra kaatee dhuga ka ofii dhugu isit dhuga inni dhugu isit dhuga ka inni dhuga wannoon laastikiin juusii ittiin dhugan tokko burcuqqoota ka keessaa dhugan sa'aatii fincaanaan waliif himan sa'aatii hirriba irraa kaan waliif himan sa'aatii uffata jijjiiratan walitti himan wanni hin godhamne hin jirtu takkatuu dhufaniitiin jaarsaa jaartiin taane kun hundi keessa dachaa jechuun akka re'ee roobni tumeeti kun hundi keessa bada hin jiru keessa maaliif garuu maata maaliif mee wanni maal haadha manaa tana gaafa dhuftee waliin ciifte sirraa hir'atu sii dabalu maalinni haadha manaa qaba jechuu qaanfattanii bar dhiironni kenna waan isinirraa jibbu keessaa tokko dhiirateen haadha manaa qaba tana jechuu irra wallahi yoo amantii jijjiirate irratti salphata haadha manaa qaba jechuu qaanfataa bara haadha manaa qabdaa jennaan jechuu eegaleedha wallahi haadha manaallee waa hin beekne gariin ammoo rabbul kaaba rabbi akka kaabaatiin na haa jallisu hin qabu jedhee waaqa hin qabu rabbiin kunoo rabbiin dhabama na haa godhu ani hin qabu haadha ofii fa'aan dagatata kunoo zabana haayisillaasee duute haadha isaa ta zabana haayisillaasee duuteeni kakata 1991 duute haadha duuteen kakata jechuudha haadha jedhee dubartii intala adeera ofii yookaan immoo haadha adeeraa fuudheetiin isii barsiisee mallaqa nyaataa jechuudha. Kun amala dhiirota kennaati. Haadha manaa teessan ittiin boonaa, ilmoo teessan ittiin boonaa, ilmoo teessan bira teettanii akka argitanii naasayina. Akka argitan. Ilmoon garii nama ganama manaa baatee bakka argitetti akka argite ijoollee xixiqqoo godhatte ijoolleen xixiqqoon waan kashalabbee waan hin taane godhatutu jira garii mee ilaalamee sin jedhaati waan hin taane maalidhe abbatu gizee shiishaa harkisu haadha akka barbaade biratti godha abbatu gizee mana keessa taa'an haadha akka barbaade afootti godha ilmoon ija keessa laaltee argiti
Gaafa kaan inni illee ilmi gadi bahee ilmi isaa illee akkana godha yoo laalte ilma waggaa 5 ilma waggaa 8 ilma waggaa 10 gabbahee akkuma abbaan godhatu san bira godha. Saadi san biqaatinna isaatti jaalala jaartii agarsiisaa jira. Sanirraa iyyuu beeka furfuudhuu yaada. Takka takkitti iyyuu karoora ittiin horatu dhabeetiin ka odoo shunkurtiin hin bilchaanne gubbaan timaatimii naqeetiin irratti ammoo wannoon haqa. Niin galee. Afurfuudhuu yaada bakka. Hari'aan aadaa furiiti jette buqqee dhagaa godhee taa'e. Wallahi billahi billahi. Gubadde wallahi gubadde rabbi yaa. Amma nu garaftee nu dhiisba singaa. Isinillee kaa rakkoon nima qabdaniimi. Dubartii irra hamtuu bara dhiiran. Mee rakkin maan dubartii kana jedhi gubba. Dubartiin dhibba rakkina guddaa qabdi. Rakkinni dubartii maali? Rakkinni dubartii yoo jiraate baaftee sitti himattu waan ati balleessiteef ati tolchite illee garaa keessatti bu'a. Warrummaan argitee kaa chaatii kan argitee nama waliin dhoksatti chaati namaan godhan waa hunda godhan dubartii bara. Hattuullee yoo taate dubartiidha. Dhiirarra. Rakkinni maalirraa dhufu? Yaa? Kun rakkinni maalirraa dhufu? Anatu manaa dadhabe daallummaa irraa dhufe malee waan biraa irraa dhufne. Bololummaadha. Kanuma bar. Neetii tantee takka gizee isii nama jaartii jaarsa mana keetteetiin akka nama lukkuu qalee firiijii kaa'eetti jaarsa mana keettee deemtee shakkalatteetti galtutu jira. Maal ani si eegamudha? Deemtee shakkalatteetti galti sii galee maali?